Ashamar kafuune kabajamtootaa fi hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduu guyyaa irraa isinitti himuun kan sinfaana turuwaan ejersoo wallooti. Kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaan baatee guyyaa kaleessaa jechuun sadaasa 20 takka bara 2020 takka waraanni Abiyyi Ahmad xiyyaaraan rukutuu namni itti dhiyeenyaan hordofee jiru gabaasanuuf laate. Bal'ina oduu kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaan baatee guyyaa kaleessaa jechuun sadaasa 20 takka bara 2020 takka gara galgalaa akka biyyattiitti waraanni mootummaa Abiyyi Ahmad xiyyaaraan rukutuu namni itti dhiyeenyaan hordofaa jiru tokko gabaasanuuf laate. Walloo aanaan baatee egaa mootummaa gabroonfataa kana harkaa baatee addatti niitoorkiin irraa hidhamee kan miidhamaa jirtu yoo ta'u waraanni Abiyyi Ahmad yeroo hedduu xiyyaaraan itti deddeebi'ee rukutaa jiraachuu isiniif gabaasaa turreerra. Lafti kaleessa xiyyaaraan rukutame kun naannaa magaalaa baatee iddoo mootii bakkaa jedhamu kan rukute yoo ta'u namoonni 15 lubbuu dhabuus namni kun eeree jira. Waraanni Abiyyi Ahmad gara cifraatiin kan aanaa baatee qabatuuf yaalii godhaa ture. Humna waloo waboo fi TDF'n kan jalaa fashalaa'e yoo ta'u ergaa badii kutatee aanaa baatee irra deddeebiin xiyyaaraan rukutaa jira jedhame. Akkuma ammaan dura isiniif gabaasaa turreetti bututtuun bilxiginnaa kan godina san keessa shororkaa uumuuf ergamanii godina san keessa taa'aa jiran yoo ta'u uummanni keenya kan rakkoo jireenyaatiin rakkataa jiru irratti xiyyaara samii irraa rukutamaa jiru. Uummanni Oromoo biyya keessaaf alaa sagalee maaf sinirraa dhabne jechuun yaamicha irra deddeebiin siniif godhaa jiru qotee bulaan Oromoo Walloo. Manniidhaa Qaallitti namoota hin beekamneen huccuu waraanaa uffatanii Jawaar Mohammad fa'aa gaafachuudhaan ni qabaman. Bal'ina oduu kanaa Umar Sabaan qindeeffate qaba. Mana hidhaa Qaallittitti namoonni hin beekamne osoo Jawaar fa'aa gaafataniitu qabame. Namoonni shakkamaa fakkaatanii mana hidhaa Qaallittitti mana Jawaar fa'aan itti hidhaman osoo gaafatanii qabamanii wal qabatee gidduu kana nageenya hidhamtoota siyaasaa Qaallitti jiranii ilaalchise yaaddawwan adda addaa calaqqisiisaa turan jiru jedhame. Namoonni itti dhiyaatan dhimma kana adda baafachuuf yaalii gooneen wantoota armaan gadii hubannee jirra jedhu namni itti dhiyeenyaan qorataa ture kuni. Kamisa gaafa sadaasa 9 bara 2014 halkan keessaa sa'a 2:40tti konkolaattonni hidhattoota yuunifoormii poolisii federaalaa uffatanii fi namoota uffata siivilii uffatan 3 fe'anii beekamtii fi hayyama hooggantoota mana sirreessaa Qaallitti malee mooraa cabsanii seenani. Namoonni keessa turanis bu'anii mana Jawaar fa'aan itti hidhamanii jiran yeroo gaafatan namoonni eegumsarra turan eessa fi akkamitti akka dhufan gaafatanii xiqqoo eega waliin falmaniin booda deebi'anii deeman jedhu. Maddeen amanamoo irraa akka mirkaneeffanneetti gartuu sana hooggananii kan deeman obbo Kifilee Ismaa'aleem jedhamu. Isaanis tajaajila odeeffannoo fi nageenya biyyaalessaatti itti gaafatamaa qajeelchaa farra shororkeessatti jedhame. Obbo Kifileen kan dhalatan Nifaas Maawwacaa Gondaritti yommuu ta'u fira dhiyoo taammaanyi baay'anaa fi nama waliin guddatanidha. Jijjiirama dura hojjetaa nageenyaa turan jedhame. Garuu dhaabbatichuma keessa taa'anii dhaaba Gimboot sabaatiif hojjetu jedhamanii shakkamuudhaan hojii irraa dhorkamanii amma deebi'anii dhaabbatichuma keessa hoogganaa qajeelchaa farra shororkeessaa tahanii jiru. Obbo Kifileen gara Qaallittitti kan ergan ammoo obbo Ingidaaw Abbabew jedhamu. Isaanis immoo dhaabbata nageenya biyyaalessaatti daayirektera eeggataa nageenya biyya keessatti. Isaan ammoo itti waamamni isaanii hoogganaa nageenya biyyaalessaa obbo Tamasgen Xurinaa fi obbo Kifileen Qaallittitti deddeebi'anii waa'ee hidhamtoota siyaasaa odeeffannoo funaanaa turutu dubbatama. Dhimma kana irratti hooggantoonni maqaan isaanii dhahame 3 saba tokko keessaa ta'uunsaa sa'aatii hojiin ala hayyama malee mooraa cabsanii seenuu isaanii fi hooggantoonni poolisii federaalaa gocha kana quba qabaachuu dhabuun isaanii dhimmi kun atattamaan qoratamuu akka qabu agarsiisa komeen jedhu dubbatamaa jira maatii hidhamtootaa irra. Mootummaan Itoophiyaa shororkaa fi seer-maleessummaa maqaa labsii yeroo muddamaatiin raawwachaa jiru dhaabuu qaba jedhe ABO'n WBO'n ibsa baaseen. Bal'ina oduu kanaa Seeddawwee waan qindeeffate qaba. Mootummaan Itoophiyaa shororkaa fi seer-maleessummaa maqaa labsii yeroo muddamaatiin raawwachaa jiru dhaabuu qaba. Ibsa ABO sadaasa 22 bara 2021. Labsii yeroo muddamaa Itoophiyaa ta'e jedhee ittiin gareewwan mormitootaa siyaasa mudduu fi uummata nagaa irratti yakka suukanneessaa raawwachuuf labse adda bilisummaa Oromoo gadi jabeessee balaaleffata. Kaayyoo ijoon labsiiwwan yeroo muddamaa mootummaan Itoophiyaa seer-maleessummaa babal'isuudhaan uummata nagaa irratti gochaawwan suukanneessoo fi dararaa raawwachuudhaaf yaadametti
haaluma kanaan wal fakkaatu labsii yeroo muddamaa sadaasa lama bara 2020 takka labsames dararaa fi humna waraanaa fayyadamuudhaan caasaalee paartiilee mormitoota diiguu fi miseensota deeggartoota paartiilee mormitoota irratti dararaa raawwachuudhaaf labsame. Kunis gocha uummataa dabalanii miidhuu fi humnaan jilbeenfachiisuuf yaadame kan raawwatamaa jirudha. Addi bilisummaa Oromoo fi uummanni Oromoo xiyyeeffannoo ijoo labsii yeroo muddamaa kana waan ta'aniif jaarmiyaalee fi namoonni kanneen walaba ta'anii fi ilaalcha paartii badhaadhinaa irraa adda ta'e qabanis barbadeeffamuuf xiyyeeffannoo kana jala jiru. Labsii yeroo muddamaa yeroo ammaa hojiirra oolee jiru labsii baay'ee hammaataa uummata irratti dararama suukanneessaa raawwachuuf diriire yoo ta'u, kanaanis ilaalcha siyaasaa lammiilee biyyattii ukkaamsuu, dinagdee safuu fi xiinsammuudhaan laaffisuu dabalatee jireenya uummataa kallattii maraan mancaasuu irratti fuulleffatee jira. Qabiyyeen labsii yeroo muddamaa yeroo ammaa labsamee jiru miseensotaa fi deeggartoota paartiilee mormitootaa akkasumas maatii isaanii daangaa seeraa tokko malee akka fedhanitti adamsuu fi dararuudha. Humnoota hidhatanii jiru yeroo barbaadanitti mana namaa kamiyyuu seenuudhaan waan fedhan akka raawwataniif hayyama argatanii jiru. Kunis daa'ima, dubartootaa fi namoota dullooman dabalatee miseensota maatii haleeluu fi dararuu, qabeenya dhuunfaa saamuu, nama kamiyyuu humnaan to'achuudhaan gara adda waraanaatti erguu of keessaa qaba. Gochoota baay'ee suukanneessoo fi rifachiisoo loltoonni mootummaa Abiyyi Ahmad raawwatan keessaa mana haadhaa yookaan harmee hayyu duree adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa ona dhaloota isaanii Oromiyaa lixaa godina Horroo Guduruu Abunaatti argamu gubuun isa tokkodha. Gareen maqaadhaaf biyya bulchina ofiin jedhan waanuma namichi bakka Jaal Daawud Ibsaa itti dhalatanii guddatan waan ta'e qofaaf gocha seeraa fi safuun alaa akkana raawwachuun isaanii waan baay'ee nama qaanfachiisudha. Dabalataanis humnoonni mootummaa siidaa awwaalchaa harmee Jaal Daawud Ibsaa yeroo dhiyoo duute diiguudhaaf yaalii gochaa turan. Gareen biyya bulchaa jiru humna waraanaa fayyadamuudhaan uummata jilbeenfachiisuuf yaaluun isaa gocha gadi bu'aa fi salphachiisaadha. Haaluma wal fakkaatuun loltoonni Abiyyi Ahmad mana jireenya maatii hidhamaa siyaasaa ABO obbo Daawud Abdataa weeraranii jiru. Jaal Daawud Abdataa yeroo 3 ajaja mana murtiin hidhaarraa gadhiifamu ajajame kan ture yoo ta'u, sababa murtii seeraan alaa Abiyyitti hanga ammaatti mana keessatti dararamaa jira. Aanaa Maqii keessa kan jiraatan miseensa maatii Jaal Daawud maraa hidhuudhaan maatii guutuu hidhanii jiru. Yeroo ammaa kanas miseensotaa fi deeggartoota ABO mana hidhaa turan yakka tokko malee osoo hin raawwatin waan isaan miseensaa fi deeggartoota ABO ta'an qofaaf adamsanii hidhaatti guuraa akka jiran taajjabnee jirra. Haala kanaan tibbana qabamanii kan hidhaman obbo Masfiin Ittaanaa, Dachaasaa Wirtuu, Biqilaa Abbaa Shoomaa fi kanneen biroon fakkeenya ta'u. Akkasumas hojjettoonni ABO fi maatiin isaanii kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti qabamanii hidhaatti guuramaa jiru. Kun kanaan osoo jiru wanti baay'ee suukanneessaa fi yaaddessaan ammoo hidhamtoota mana hidhaa keessaa baasuudhaan uummata fuulduratti ajjeesuudha. Humni hidhataan Abiyyi Ahmad bobbaafaman namoota mana hidhaa keessaa baasuudhaan ajjeesanii reeffa isaanii bosonatti gataa jiru. Kanas yeroo dheeraaf irra deddeebi'anii raawwachaa jiru. Akkuma kanaanis giddugaleessa Oromiyaa Salaaleetti tibbana jaarsa umrii waggaa 60 ta'e mana hidhaa keessaa baasanii ajjeesanii jiru. Haala ajjeechaa Oromiyaa keessatti hidhamtoota irratti raawwatamaa jiru ibsuun baay'ee ulfaataa fi yaaddessaadha. Hidhamtoota mana hidhaa keessaa baasuudhaan ajjeesanii reeffa isaanii gatuun bartee loltoota Abiyyiin hidhachiisee bobbaase ta'ee jira. Gocha gara jabeenyaa kanaan lubbuun namoota qulqulluu qofatti manca'aa jira osoo hin taane miseensota maatii isaaniis qalbii fi sammuun isaanii madaa'ee jira. Haala tokko tokko keessatti ammoo maatiin reeffa nama isaanii ajjeefamee awwaallachuuf carraa hin argatan. Miseensonni maatii wayita reeffi nama isaanii bineensaan nyaatamu arguun godaannisa sammuu baay'ee ulfaataadha. Dabalataanis maqaa labsii yeroo muddamaatiin Oromiyaa keessatti addatti ammoo Finfinnee keessatti uummata nagaa adamsuu fi qabeenya isaanii saamuun daraan hammaatee jira. Kanaanis yeroo kamittiyyuu mana nama dhuunfaa seenuudhaan sakattaa fi qabeenya dhuunfaa fudhachaa jiru. Akkasumas namoota daandii irratti dhaabuudhaan giiphii namoota sakatta'uun maallaqa qabeenyaa gati qabeessaaf waan argatan mara saamaa jiru. Walumaa gala labsii yeroo muddamaa tibbana labsame kaayyoo lama qaba. Tokkoffaan miseensota deeggartootaa fi maatii paartiilee siyaasaa dhabamsiisuudhaan sirna abbaa irree ilaalchaa fi dantaa garee tokkoon durfamu diriirsuudha. Lammaffaan qabeenya paartiilee siyaasaa fi namoota dhuunfaa paartii badhaadhinaa mormanii saamuudhaan dhaabsisuudha ofii jireenya isaanii fooyyeffachuudha. Kanaaf tokkoffaa irratti labsii yeroo muddamaa seeraan alaa labsamee fi gocha kanaan wal qabate humnoonni Abiyyiin hidhachiisee bobbaasee raawwachaa jiran kan balaaleffannu yoo ta'u, mootummaa fi humnoonni mootummaa uummata Oromoo fi uummata Itoophiyaa irratti raawwachaa jiran akka dhaaban gadi jabeessinee akeekkachiisna. Lammaffaa irratti
ummanni Oromoo fi ummatoonni Itoophiyaa gocha mootummaan abbaa irree Abiyyi Ahmadiin durfamu maqaa labsii yeroo muddamaatiin ummata nagaa humnaan jilbeenfachiisuuf dararaa jiru fuuldura dhaabbatanii akka balaaleffatanii fi morman dhaabna. Kanaafis tokkummaan akka waliin dhaabbattan mormitan dhaabna. Sadaffaa irratti akkasumas ummattoonni Itoophiyaa golga labsii yeroo muddamaa jedhamu jala dhokachuun haleellaa fi dararaa ummata nagaa irratti raawwachaa jiru akka balaaleffattan waamicha goona. Gareen aangoo irra jiru kun golga labsii yeroo muddamaa jedhamu kana fayyadamuun ummattoota biyyattii gidduutti wal shakkii fi wal qoodiinsa hammeessuudhaan inumaa gara diigumsaatti oofaa jira. Kanarraa ammoo qaamolee fi qooda fudhattoota dhimmi ilaallatu mara hirmaachisuudhaan waltumsuun nagaa fi tasgabbii gabbisuun filannoo haqaa akka gaggeeffamuuf haala mijjeensuun dharraa ummattoota Itoophiyaa bara dheeraa dhugoomsuutti fala ta'a. Afraffaa hawaasi idil addunyaa rakkoo hamaa yeroo ammaa impaayera Itoophiyaa mudatee jiru marii fi waliigaltee hunduma hirmaachiseen akka furamuuf tumsa isaan irraa eegamu akka godhan gaafanna. Abaa'oon dharraa fi gaaffiin ummata marii karaa nagaa hunduma hirmaachiseen mirkanaa'uu qaba jedhee amana. Ummanni Oromoos gamanuma bartee fi duudhaa dimookiraasii dagaagfatee waan qabuuf nagaa fi dimookiraasiin dhugaa qooda fudhattoonni dhimmi ilaallatu marti fedhii isaaniitiin walitti dhufanii yoo mari'atan qofa argama jedhee amana. Injifannoon ummata bal'aaf adda bilisummaa Oromoo sadaasa 22 bara 2021 Finfinnee. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa du'arraa qabannee dhiyaanne kana gamma daawwattanii qophiilee madda nageenyaaf waliin turtii gaarii.